Amma gaafa kanarraanii Yesuus waaqa ta'uu sitti argisiisa. Abbootiin argisina anammaan wangeela kanaas gooftaas fudhadha ammanatti argisi Yesuus waaqa kan jedhu. Yoo natti hin argisiifne islaama taataa beeki. Promise. Yoo gana islaamin taataami. Seexanni ati afuura jechaa turte Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa baate. Ilma waaqayyoo jedha ilma waaqayyooti jedha sandis. Waan jedhu okay ati waan naafiddu Yesuus Kiristoos Yesuus takka Yesuus ani waaqa jedhe. Takka agartee waaqayyo abbaan ati waaqa jedheen ilma koo jedheen waaqayyoon Museedhaan waaqa si godhe jedheen bakkuma waaqayyoon ati waaqa jedheen takka Yesuus ani waaqa jedhee biyya lafaatiin lallabinaafinnaan ani galgala kanarraa peentee si fudhadha hin lallabu yoo hin finne ati dubbii Yesuus ati islaamaan si godha harka ol qabdee shahaadaa qabattamma. Thank you. Amen. Dhagaya. Daqiiqaa qabadhuuti daqiiqaa lama naa kennin amma daqiiqaa lama. Boqonnuma naa kan takamaan hindu yaada keetii niin dubbisa keewwatumaan ammaan gusi ragaa sii kenneetiin dubbistee anaa dubbifata. Argadda jedheetiin wangeela cufee harka ol qaba. That's okay. Eshi wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee irratti haasofne. Yaa soinaan bakkuma Yesuus kallatti afaan alkallattii fi kallatti qaal baqaalii fi direct indirect jedhamu barannee jira. Wadi galle ani bakka Yesuus ofit ani nama kan jedhuun siifida ati Yesuus ani waaqa waaqa kan jedhu findaan hin lallabu islaamummaa ni galgala kanarraa ganama kanarraa guyyaa kanarraa. Koi kaabu ko akkasuma niiti amma laa waan sadiin siifida tokko takka qofa naafite kaawoo. Waaqayyo dhaggeeffadhu waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu dhugaa baheera tokko namoonni Yesuus waaqa ta'uu dhugaa bahan yaa waaqa ko ragaan balee bara. Seexanni immoo Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa bahe. Ragaa seexaanan fudhannu nuti waan seexaanan fudhannu seexaan hordofnaa himi Yesuus hordofna nuti. Inde ati seexaan hordofta doon ragaa seexaanan fudhannu sobaadha. Inni abba inni sobaadha seexaanni. Dhaggeeffadhu gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mata duree isarra keessa jiru naa dubbisi. Maal jedhu? Mata dureen akka jedhu gartee waan Yesuus waan Yohaannistu caafee gartee si dubbisa biyya lafaa dhageessu naan beeka saniisi. Si caaf bakkuma mata dureen si gaafadheen. Lakkishi mana dubbisa mata dureen si gaafadhe Yohaannis caafuu isaa sani. Mata duree si dubbisa mata dureen way sagalee waaqayyooti. Inde? Isheen dubbisa. Sagalee waaqayyooti mata duree okay ishee. Akkana jedha kuno maqaa eenyuutiin hin dubbisa gartee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqullu okay Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedha bakka maal Kiristoos maanoo Kiristoos Kiristoos jechuuni jechi isheen sagalicha ittisu maal ibsa Kiristoosin ibsiti afaan foto kaane waan foon maal eenyu foon waan fooniin si gaafadhe Yesuus wangeela raana kanne mata duree eshi Kristos sagalichi namni sun Kiristoosin bakka bu'anii. Eenyuun buu sagalicha nama taatee hin beekne sagalicha eenyu. Akka barreeffamicha adda bakka bu'u moo? Maal eenyu Kiristoos eenyu? Barreeffamicha naa dubbisi Kiristoos sagalicha. Barreessee bargalchee mata duree Gilgaala barkun. Eshi injiru Kiristoos. Ani amma Ingiliffaallee ni qaba Baayibila Ingiliffaallee. Mata dureen qabu Amaariffaarallee hin jiru. Ishi. So ani ajo kuni waan fadhaa jiru Yesuus waaqallee jedhee mata duree barreessu. Ani keewwanni wangeela sagaleen waaqayyo Yohaannis takkarraa eegalti. Sagaleen waaqayyo mata duree irraa eegalti. Dhaggeeffadhu kaa ishi mata duricha irraati sagalichi Kiristoos akka ta'e sitti muufedhe. Ishi sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture. Iddoo sagalichi jedhu Kiristoos isa jedhu bakka buusinaa dubbisi. Maaliif sagalichi Kiristoos? Okay ayye Kiris akkuma kiyya sani. Okay, Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Eshi. Yesuus waaqayyo bira ture. Waaqayyo kan bira ture Yesuus. Eshi. Waaqayyo kan bira ture. Okay, waaqayyo Yesuusii fi waaqa wal bira jira jechuun miti. Tokko waaqa tokko Yesuus jechuun waaqa bira ture Yesuus. Yesuus ofii isaa waaqa ture. Waaqa meeqa arganne? Amen. Okay, waaqa meeqa arganne? Dhaggeeffadhu. Yesuus waaqayyo bira ture. Fakkeenyaaf Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Eshi. No, Abu Mu'aaz jalqaba TikTok irra ture. Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Abu Mu'aaz ofiisaaf waaqoo kun jedhe ati waaqoo ni jirtani ani waaqoo lama taane jechuun waaqoo lama. Bakka akkuma ibsitetti
Waaqa Isuma meeqa? kan Yesuus waaqa lama. Waaqa lama ka. Waaqa lama. Waaqni lama moo tokko? Waaqni lamaan kun Lama dhageessan jira keenya. dubbiidhaan jedhate dubbiidhaan isaan sun lamaan tokkodha. Akkamitti tokko ta'an? Waaqni lama akkamitti jiraachuu danda'a? Waaqayyoon sun Okay, lamaan hayyee. Okay, Waaqayyo lamaan keessaa kamtu ilmi Yesu eenyu ka ilma erge? thank you. Amma Yesuus waaqayyo jira Yesuusis waaqayyo ta'uu kutaa kanarraa argateettani Waaqa lama naan jette ani waaqa lamatti hin amanu kiristaanillee waaqa lamatti hin amanu. waaqa lama. Waaqa lama dhageessan biyya lafaa lama Waaqa lamaan kana waaqni dhageessu lama dhuga. sadii nutti godhe amma hayyee. Waaqa lamaan kana akkamitti tokko akka isaan ta'anii sitti hima. Waaqni lama tokko ta'ee bakka itti walitti dammarame ishee. Eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 baase. Hayyee abbaanis na keessa Go no. anaaf abbaan tokko jedhe. Dhaqi dubbis guticha. Maal baasii dubbise? Ajaa'iba warra Waaqayyo lama arganne maqaa isaa. Wangeela Yohaannis meeqa? 10:30. 10:30. Amen. 10:30 akkana jedhee maqaa Waaqayyo isa hin duunetiin akkana jedha. Akkana jedhe kunoo. Eeshi. 10:30 mana rabbi bilbilan eshi 10:30 achi garagalcha abbaa fi ani tokko isaaniin jedhe ምን ማለት ነው? Waaqayyo abbaa sitti meera. Maalin tokko waaqa lama naan jettee bar waaqaa fi waaqni abbaa jedhee bar eenyutu asitti okay eenyutu ilma eenyutu abbaa sitti Amma kuusi waan barreeffameeru sitti meera. Ila Yesuus waaqayyo miti ennaan lakki waaqayyoodha dhaqi baasii dubbisee sitti meesiin dubbistee. Barnaa galte okay waaqa achi Yohaannis takka takkarra walii galle waaqa lamaa jira naan jette waaqni lamaan kun akka tokkotti ta'anii naan jette. Waaqni lamaan kun immoo. Okay tokko akka jedhu abbaa jedha. Ana kan jechuun sana eenyu waaqa kami ana kan jedhu ani fi ani maanno Yesuus waaqa kanaan hin jenne. Yesuus tu anii fi abbaan tokko jedhee dubbata. Okay waaqayyoon tokko abba qaba jechuu tokko abbaan qabu. Akkas seeqaasitti waaqayyoon tokko abba qaba. Dhaggeeffadhu ilma qabdaa. Ilma naan qaba. Ilma qabdaa. Hin qaba yaa. Dubbichi atii fi ilmi kee ila siif ilmi kee tokko jechuun akkamitti akkasinitti tokko taatan sitti hima. Tokko jechuun waa hunda keessa tokko ta'u jechuudha. Ana duris waliin turu umriinis wal qixa ta'u dandeettii wal qixa qabaachuu idimeenis beekumsaanis tokko ta'u jechuudha. Ilma kiyya anaan malitti hin argamu hin jiru yoo naan hin jiraanne ilmi kan koo umriin kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Dheerinni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Bifni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Waliigallee okay waaqayyoon lamaan kunoo akkasuma akkuma ilmaa fi abbaan. Abuu koo Yesuus koo maal beektaa? Ayya. Ishi Yesuusoo waaqoo ani fi abbaan tokko naan jedhee kunoo sagalee isaa keessatti naa barreesse. Abbaa fi ilmaa jiraa jechuun amma reefu waaqa lama naan jette amma abbaa fi ilmaa dhufe kunis boqonnaan kun abbaa fi ilmaa argisiisa. Isaan jechuudha isaan warra targitu suni lamaan isaaniitu tokko maaltu tokko isaan godha kan jedhu sii tarreessaas. Ayya. Anna tarreessa. No jarri itti afufani hin behe. Ishi boodi walitti deebina. Sagada ishi. Abshir. Itti fufa bakka abdi. Ali abbaa caalee faana isin jirani. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Girtu abbaa caalatti fufa inshallah. Nama gaarii waaqoo eebbifame si eebbifame. Ayya tole. Okay. Waaqoo si wajjin haasawuu natti sitti hojjeta? Rakkoon qabu naasofna. Guutuun viidiyoo baatee garuu natti tola. Yoo siin ijata bakki itti jirtu ta'e. Viidiyoo natti mijatu akkuma si hojjeta. Bakki siin mijatu taana. Taale bareedaadha. Wooma si gaafadhe kanarratti wooma ustaazii wajjin haasawuu turtan. Waaqa meeqa jira waaqoo? Ande daqiiqaa tokko na eegi. Jira.
Gaaffii gaariidha. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa fi Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadanuu immoo tokkummaan kan hojii hojjetantu jira. Waaqa sadii jira. No, lama qofa dhageessanii ati lama jechaa turre Hafuurri Qulqulluunis Waaqa. Akka amantaa Pheenxeetti. Okay, Waaqa Hafuura, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Hajoo jira macaafa moo ofuma keetti dubbatte? Sadan Waaqa tokkotti dabaltee eessa ragaa fideessuuf deemtanii hammate. No, jechuun fakkeenya macaafa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko hajoo jira macaafarra. Ila Abbaatu jira, Ilmatu jira, Hafuura Qulqulluutu jira. Warri kun sadanuu tokkummaan Waaqa akka ta'anitti amanna. Amantaan immoo sadan Waaqa tokko hajoo jira. Ati afaanii dubbatte moo macaafa jira? Amantaani seera qabaa, sirna qabaa, qajeelfama qabaa. Loojikitti nama macaafatti amantaa miti waaqo. Macaafatti amantu irraa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko hajoo jira moo hin jiru? Amma ani yaada keenya toora qabsiisuudhaaf daayireektii gaaffii macaafarraa na gaafattu qabda. Macaafarraa si gaafachaa jira. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko hajoo macaafarraa kan. Macaafa na gaafachaa jirta? Macaafarraa si gaafachaa jira. Ragaa qabda Waaqa Abbaa. Bakka na gaafataa jirtu tiksiisaa natti dubbisnee jalqabna. Ati maal naan jette Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko hajoo jira naan jette. Jira moo jiru macaafa? Koi ka dhaggeeffadhu rifresh wal godhate isa kanaafuu maasdiisii.